Barachuudhaan dandeessu barnoota baradhee xumureen lafa kanan jiran ture. Duraanis dorgommis iddoo baay'eetti dorgomee darbuun dandeenye nan dorgoma darbuun dandeenye lafa sanan ta'a ture. Achi na waamanii kottu naan jedhanii as keessa deemsisanii utuu waaqayyo harka si qabe gamaan tokko si qabe nama guddaa wajjin si deemsisuu si harkaa naan jedhanitti dubbatan. Kana bichaa yoo miti guyyaa lama kan akkasuma itti dubbatanii biiroo keessattis gaaf tokko otoo itti argatuun si argaa naan jedhan biiroo keessattis gaaf tokko deemee jechuudha. Otoo itti waajjira argatuun si argaa naan jettan. Sagale mannaa gaariitti dubbatan akkasuma jedhee fudhadhee manan taa'ee. Ati barnoota barattee hojiin arganne ture. Hojiin arganne. Achumaatiin akka namticha galmaa iyyuu naan fadheera. Barreen gaddaa kuma namaaf tokko ba'een kuma namaaf lama maskaranii keessa moo galmaa'een asumatti galmaa duukamu kanatti jechuudha. Achi utuun hojii hojjetu balbilanii hojii argattee taa'ee hin arganne naan jedhaniin dafii gootu as ga'ee naan naqamtee irraati dafii gootu as ga'eeti. Hojii bileenjii deemta waan ta'eef dafii gootu na jedhan. Wanti qidaameedha sanbata bichaa wala dafinuumas ga'uu qabdadhaan. Barii sana ka'een fiigee dhaqeen deemee gaafa deemu shaantaa qopheeffadhu wayyaa kee miiccadhuuti leenjii deemta jedhan. Eeshedhee ni qophaa'ee dafinoota sana kan deeme facaasaa jimmatti guyyaa 45 leenjisanii achi deemee guyyaa 45 sana fitee dhufe. Achi carraan mun furanne nu carraan nu laatamne hin furanne isin jedhe man nan dhufe isin naa kadhadhaa jedhanii ammas gaafa nama fakkasin deeman waaqashti dhuffatee miti dhugaan baatu naan jedhan asii amma dhugaa bahuun barbaanne takka ture beeka dhugaa bahuun barbaadeen ture garuu keessa kooti kai na godhe waaqayyoof galannaa ta'u. Illee cimaa fidaa Yesuus haleluuyaa. Achi utuma kanaan sirruuti wal deebine Finfinneetti Addis Ababaatti wal deebine carraan koo amana intarana gee. Carraan hundumaa buusennaan amaara qilina ga'ee. Amaara qilina ga'ee nan qabu akka godhan waaqosi wajjin jallaqinaa jettan illee waaqosi wajjin taa'aqinaa jettan nan naqe achi keessa san naquuti namoonni baay'een sodaatu maaf deemtaa hin naqiini si ajjeesuma naan jedhan waaqayyo na wajjin si wajjin jedhan jedhee hin sodaatu jedhee man deeme. Haleluuyaa. Illee fidaa Yesuus si wajjin jiraannaan hin sodaatin. Waaqayyo si wajjin jiraan namatti nama daangisu tokko illee jiru. Kabaji sana achitti nu godhan kabaja miti. Biyya sun amantiin beeku amantiin biyya sana hin jiru. Cheerchi tokko bichaa jira mulu wangeelii nama soddoma bichaa isaan iyyuu gadi qabanii kadhatu. Qaannan gaafa kana gadi qabanii kadhatu malee ofiranii kadhachuun hin jiru. Biyya sana amantiin hin jiru. Haa ta'u iyyuu malee dhuguma waa tokko gidduutti waa tokko isinitti hima. Alaraa keessan taayitooti fayyadama. Dhugaan isinitti hima. Lafa sana taa'ee eeboon bara baraan eeboon eeyyuu beeku. Waaqeffannaan hin jiru. Walii gadi yoo deemte iyyuu hundumtuu amantaa tokko bichaa jira. Nama soddoma waldaa tokko keessa jechuun isa iyyuu maal dhuunfaa keessatti isa iyyuu gadi qabanii kadhatu. Kanaaf yeroo carraa kana iddoo carraa kana itti fayyadamaa siin jechuuf hin jedhe waaqayyo kana naa godhee gargaarsa kana naa godhee gaarummaasa kana immoo dubbadhee bitu oolmaa naa godhu kana dubbadhee bitu kana bichaa miti waa biraarraas kanan fayyadu dhukkuba nan qaban ture dhukkuba gulaaniti waggaa sadii dhukkubsadhe baay'ee dhukkuba ture isaan man naa kadhate kanas dura kan isaan naa kadhatan kadhamu dura naa kadhatanii baay'ee ittiin canna qaba baay'ee dhibbadha surree kanatti kaa'u nama dhugaan isinitti hima kaarsee mataa isaanii nama tunatti kaa'an ture baay'ee nan canna qaba baay'ee dhibbadha maatii kootti illee hin himne mana kimiin naqqinii hin jiru dura naqqinii hin jiru naaf kadhatanii oolee buleen guyyaa muraasa narra bubbuleen isaalaa sinan fayyee waaqayyoon baay'ee fidaa Yesuus haleluuyaa. Amma hojii argadhee boqonnaaf hin dhufee boqonnaaf lafa kana ayyaanaaf jedhee dhufee ammas yeroo muraasa booddee nan deebi'a. Dura direjjiitee hojjettaa himus. Dura dinaanii kastamaadhaan hojjedhan ture. Asiin hojjedhan ture. Yesuus hin qabu lillee haleluuyaa. Gocha Yesuusiif. Waaqayyo yeroo isaatti waan haaraa siif hin godhu. Dhaabbatanii yeroo isaa eegu malee guyyaa isaatti eenyumaaf waaqayyoon godha dhugaan isinitti guyyaa sana lama waaqayyoo gochuun danda'u obsaaf hunda isaa tura waaqayyoon isin haa eebbisu isiniin jedha. Yesuus isa maal jettame gooftaa keeti isa kana si godhe. Gooftaa kana naa godheefi yoo nan galateeffadhe ofirraa baasee danda'u gaarummaas kana dhaloota bara hamma qabu hamma kana keessatti godhe ofirraa fiduu hin danda'u. Garuu hamma hin danda'u waaqayyoof galata nan galcha. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen.
Levina. Bagawan kayo si Milkese, Milkain sa Adda Milkain. Ingudata kana chalati ajajata ka. Ciao. Levina Jesus. Kesa lulkasa. Yesus ini ndubat agak nama amane kita singgil nerra gara sigitu sida barse. Sise. Eshi jadi itu ya tes gamar sinti. Enggak baksa garuman ini nape duran durse isa naga nadate saba kanal naga date galatu kodinate galatu. Nille billo. Galan ini nape mucoon akka sammuuna jala taatee turte baay'ee tokko isaan makaraa waliin nyaatanii kadhachaa turanii iddoon ani yaalaan geessine hin jiru isaanis asitti deddeebisee cheerchii laaka'ee cheerchii hunda geesse yaala hunda geesse womtuu naa wayyatu diddee irraa badaa itti deebi'a irraa cabaa itti deebi'a makaraa waliin nyaadhee dadhabee bakka kuni maraachinnati fooniiti jedhee hifadhee harkaalu kaisii hidhanii akkanatti bira bulanii bira oolanii namnis makaraa waliin nyaate amma asitti dhufee isaaniin mucoon tuni naa fayyuu diddee naa wayyatuu diddee furmaanni kiyya maalii jedhee guyyaa wayii mariisisee jennaan qabii koottuun jedhanii qabee biiroo geessinee biiroo sanittis kadhatanii fi homaayyuu wayyatuu diddee bisaan irratti guyyaa Robin engadda kalufe jea inuma ba dhugaa ba jedha hin dadhaba gubaya ko dhabachuun sodaadha Sodaatiin azabi illee waa'ee sandi qoosii qaanaa'u dubbatu saalfadhe wantuma isin itti naafayyitu warra azabi illee haatti naa qara'anii naa waamaa jedhe surree hagasii caccabsatanii itti azaanan sirrii tokkotti itti azaananii barbaree fi sunkurtii adii waliin cafacafanii funyaanii naqanii wamaayyuu naa wayyanne sabaakota isin keessan wamaayyuu naa godhaan jiru hin sabakaatanii kijibaatanii aleestii amma maazeriin itti bilbiltee wongeelatu na gubaara malee keessa wamaa naa godhaan jiru jettee sabaakota jettee arrabsitee tuni ergamtuu seexanaati gongeela jedhan sani naa kadhataniifi jedhanii biraayaan dadhabanii asitti bisaan irratti birrima kudhan illee harkaan qabu awwaanta akka waaqaachooma harkaan qabu bisaan liqaanaa kennaa itti naa kadhadhaa jedheeti nama waaqaa tasheetti madhee irran naa kadhatanii galeeni anis mana irra kadhadhee leetirii 5 irra qannasee bisaan kana wadhakkaatti naqee shaaworii galchee jasbaa taatee yoo angalu kan caalaatti jabaata shaaworii asii gadi yoo galcheetiin jedhu teettee akkana kirkirtee waatu narraa galal jedhee naan jedhe yoo ka hafe kana irra kadhadhee akkuma isaa irra kadhatanitti unsiisee wanti garaa isiitii ol bahe waan akka bisaan shamee keessatti raamoon akkan ta'u raamoon maxaaxabaa isaan na sodaachisee wanti bisaan isaa irra kadhatanii naa kennan waan isaan dadhabanii irra fuuranii kadhatan caalaa waan kana naa hojjatee bisaan irratti isaan naa kadhatanii galatuu naa galfadhaa naa fayyadee Hallelujah. Sirriitti lilleechirraa Yesuus nuufata. Keessaa bahe. wanti akka nama sodaachisa raamoon akka waan bisaan shame keessa yaa'uutitti garaa isiitii yoo bisaan kana dhuttu garaa isiitii jigee yaa waan dhan isaa galatu malaa kana qabeen fidu dhugee dhaqeetini dhugaa baa jedhee dhugaa gubaa yaafoo dhaabatu saalfadhee haga ji'aa ture galata guddaa naa galcha ammaraatiin nati kan biraa onqoon kun ji'aan yookaan torban lamaan naddeeba yeroo naddeebetti bulluqa sukkaaraan godhadha harkanarra kaanii naa kadhatanii dhugamaanuu waan dhinaa godhe jazaa waan dhinaa godhe galatuu isaa deebisee hin danda'u kun amma osoo naa tole buddeenaa miti dhagaallee liqimsaa naddeebeen beekuu dhugamaan isaa galata naa galchaa kana gooftaan haa galatoomu ammas wanti na ulfaateeru ansimaa fi nama waaqaa tashee jibbaa cheerchii sanitti hin deebi'u yoo ati galchu na ulfaata
Certi sanseenu yoo ta'u na ulfaata jettee karaa sagantaa naa seenu diddeetti kanarratti waaqa naa kadhaa. Ani simaa fi isaan jibba jettee. Ishee miti fidii gootu sarraa qabu. Nagaan ta'eera dhaqe goo. Nagaan ta'eera yeroo gabaabaatti ergamoonni gooftaan isanii isii fidu nagaan ta'eera chaawu galateeffadhaa. Ana waan waaqayyoon naa godhe baay'eedha. Mee namni nagaa qabdan warri fayyaa qabdan as keessa jirtuuti waaqayyo warri fayyaa qaba ani nagaadhaan jettan nagaan waaqayyo isiniif haa ta'u nagaan isin gaafadha. Ameen jedha. Ameen jedha. Maal dhukkubsataa jira as keessa warri dhukkubsatee dhimma fayyaa akkam jirtu saba waaqayyoo. Akkam jirtu saba waaqayyoo. Nagaan na argate isiniin illee argatu. Yesus gooftaadha. Gooftaadha yoo jedhan soba namatti fakkaata. Garuu abbaa yeessa, abbaa dadhabaa, abbaa fira hin qabne, abbaa nama qarshii hin qabneeti waaqayyoon. Dubbadhee simmee bituu hin danda'u. Seenaan baay'ee jira waan ta'eef. Kan saba koos hin jira, kan koos hin jira. Yoo kafana uffattanii deemtan namaaf hin bareeddu. Garuu keessa keenya kan baannee deemnu waaqayyoon malee namni hin beeku. Beekullee kana jedhee sitti magaruu sobas ta'uu danda'a, dhugaas ta'uu danda'a. Isa dhugaas callaaf girdii addaan kan boo'u Yesuus qofaadha. Garuu danda'ee himuu hin danda'u. Waaqayyootu sin bukkeena dhaabe. Isa sin bukkeena dhaabeef jilbaannee waaqayyoon nagaa. Ililchilee cimaa galata cimaa fidaa naannoo gooftaa lafa illee fidaa. Inni ta'ee fi galateeffataa waan jedhu wallaalaa gocha gooftaa. Kabeeka beekina malaa ilillee cimaa isaa Yesuus. Keessatti madaa'ee jedhan maasaniin kee madaa'ee dhibee baay'ee qabda HIV illeen hin qabda naqarsarreen hin qabda nan jedhan ishiin jedheen maaltu boona keessa kaa'ee isa innaan maal beekna ree nuti maal ree dhibeen tokkichi kun immoo kun hundeedheen bakka yaa waaqayyoon jedhe ati waan namni namatti himee miti kan ofii keetu beekta gooftaa kun hunduu kan keetii immoo kan seexanaatti jedheen mana yaala qoricha fudhadhu nan jedhan Yesus qofa malee qorichi koonaan waan tokko iyyuu fudhadhu jedhe hinduuta yoo qoricha kana fudhatte garuu hin fayyitaa nan jedhan kan waaqa caalu jiru qorichi keechan Yesus qorichi keechan kiniinidhan jedhe nutti fokkoruu dhufte moo yaalamuu dhufte nan jette ani sitti fokkoruu hin dhufne garuu sana dhukkubeef cheekii godhuun dhufe jedhe harka keessan ol kaasaa warri Yesuus hin dhaadatan hin mootu malee mo'amtan. Naan ishi meebi di fudhadheen galan jedheen. Qorichicha kan maali? Kan HIV kan naqarsaa waan baay'eedha garaan keessa raammeera naan jette. Ishiin jedheen fudhadheen gale qoricha feestaalii gurraacha tokko naa kennite. Yaa waaqayyoon jedhe barri mana hoogganseen qorichi koosi qofa. Baadheen gale garuu fakkeenya kan fide saba kee fuuldura jedhee dubbadhaman jechuu kan fide malee liqimsu yoo fedha keete najjeesi yoo fedha keentahin garuu anin duunan jiraadha jedhe. Mudeen shinti beetitti gate qoricha saasaa naa kennansa. Kafeetti lilleen jiru Yesuus. Hallelujah! Mudeen shinti beetitti gaafa hadhoo fudhadhee galeen gaafa roobii nan dhufe asitti namni waaqayyoo kadhachaa jirani. Ishiin tokko hospitaala baay'een deemee na dhukkubee borisiinis ta'ee maalidha jettee dubbatte asitti hin fayyitaa deemicheeki godhedhan. Ameen anis fayyeera borcheekin taa'een nan fudhadhe amantuman fudhadheen bishaan bitadhee numan galee ji'a torbaaf bishaan nan dhuge saba waaqayyoo bishaan mana kanaa nan bitadhe nan dhuga. Maskaroomii bultii 3 naqe mana yaala. Idaarii bultii 7 deebii koottuu nan jedhan nan naqe. Idaarii bultii 7 hon deebi'ee dhaqu. Fudhatteertaa kiniinii naan jedhe. Hin fudhanne Yesuus an fudhadhe malee hin fudhanneen jedheen. Waa hallelujah. Mana kana lammatan dhufinii naan jette. Anuyyuu nu kulaalamuun dhufe malee warra dhukkubsatan immoo waaqayyoo bira geechaan jedheen. Jennaan koonnarraa baasineen tala kana ittiin bicaa kaartii muru tokkoon. Inni immoo amantaadha maanni naan jedhe. Sobdanii HIV jettan. Kan jettan akka manduu turere qorichaan fudhadhee gale sangaruu shinti beektan gale waaqayyoon fudhadhee fayyeera har'a immoo eessa dhaqeen jedhee fayyaadha naan jette gaafa naqu
Ililleen hin jiru Yesuus. Mataanin kee akkuma dhukkubu jalqabe. Naan riyaantii akka hin jirti akkasitti na dhukkuba ammas ba'ee natti deebi'ee hin jedhee. Anis na dadhabe kadhannaa waan kadhannaa na dadhabsiise moojiin jedhee. Naan deemi ilaalami meette birri 400 lafa goonee deemi ilaalamu deemee marma saniin kennu. Jedhee 400 lafa godhe san 200 zayitii bitadheen galee mana kanaa bitadhee nan dibadhee nan fayyee isan ji'a torba ittiin rakkadhee waaqayyo nama Raji kenyaan natti dubbatee sin arrakaa ta'e bilisa na jedhee nan fayyee waaqayyoon na galateeffadha. Kiliiniin liqimsinaa waaqayyo kiliinii caala. Waaqayyo marmaraa sin caala. Garuu firas namnammaa HIV qabdi dhuma fayyiseedha. Ani mana yaala shanan naqe shalanuu garuu dhibee tokko qabda naan. Ililleen hin jiru Yesuus. Waan tokkoon sirriitti amma naannu tasdeenye akka tarkaru kun nu dadhabne arginu laafee takkatti kun namni HIV jechuun hin beeku baay'ee ulfaata. Naqarsaan jedhu kunis maqaan nuti isaallee ulfaata cimaa. Maatsanii ishee immoo argitaniitu namooti baay'eellee naasutti affeeraman si'a baay'eetti dubbatee si'a baay'ee kadhatamaa fi turee fayyuu danda'e. Guyyaa isaatti garuu waaqayyo bilisa baasa. HIV hin jiru, naqarsaan hin jiru, maatsanii kaanseriin hin jiru. Yesuus illee qabu. Illee cimaa Yesuus haleluuyaa. Sabirratti HIV diileetii, kaanseriin diileetii, dhibeen maqaa qabu maqaan qabu. Yesuus biratti diileetiidha. Isaaf cimaa sabidhaan illee. Laman bitee waan hunda meeshaa mana keessaa nyaatee kafanatti sin darbe yaa waaqayyoon jedhe ati HIV dha hin dandeecha seexana kana daddabdaa maanni ergamaan akkasiin jedhe otoo rafuu babarri dandatti seena yaa waaqayyo gooftaa maanni raajita ishee bira dhaqee ni kadhachiifadhe nan dhufe gaaf tokko biirootti dhaqee isaanitti nan dubbadhe waan itti nyaatee qoricha ittaa ta'ee ajjeesu naan jedhanii galgala sana inqulaanii wayii hojjetannee raata nyaannee mata badii gubbaa godhee fi lafa bareeddoo inni dhufusaniin sa'aatii afur rafee yoo nan binin jedhu isa nyaate boqo keemmoo hiikaa hin ciisa. Illee bitaa Yesuus. Yaa kootaa laalaan jedhe gochaan gooftaan hojjetan argitanii waaqayyoon kulaalarraan isin hojjetan jedheeni ijoolletti agarsiise isaallee ammoo hiikaa dhugaa waaqayyo egaa gaafa saniitiin hin badee nageenyi mana kootti sin deebi'ee anis nan fayyee saba waaqayyo si fuulduraan dhaabbadhee maatiin koo bakka dhukkubsadhee sin beeku garuu yoo nuffadhee deemu intalti koo hojjettee galtii naan jedhan keessa koo kan arge waaqayyoo qofaadha. Anis ofirratti baruu hin dandeenye dhuguma na dhukkuba yaaduman cheeki godhu dhaqe waaqayyo garuu cheeki naa godhee isa dhumaa lafa koo keessaas balleesse dhugaasaa ta'u sobasaa ta'u nam argen qabu garuu naan jedhanii waaqayyo garuu argeera inni waan seenaa namaa hin argamu. Garuu obsaa waaqayyoon egaa obseen ji'a tokko odoon dhukkubsadhu obsee waaqayyo eege guyyaa tokko ani yaa waaqayyo ayii jedheen beeksisi haa galatuun jedhaan Yesuus abbaa birriin qabu Yesuus abbaan koosidha fedhi koosi yaa waaqayyo gooftaa maalan qaba si malee jedhaan garuu maatis nan qabu boleewwanis nan qabu itti dhibadhu Yesuusitti garuu garaa son deemu nadhaasaa kophaa kamaraatu waaqayyo abbaa hiyyeessan jedha waaqayyo koon jedhaan Ondu badus Yesus malee maalan qaban jedhan obboleettiin gootan jirti firaan qabu beeyan isa malee maalan qaban jedhan ati yeroo hundamaa bakka jettaan aan jedhu isa malee maalan qaba maalnaa gootan madaa koo isa bichaat argen jedhan silaa qabu nan deemaa uffadheen baa hojjedheen gala kanan beekan isaan keessa koo garuu waaqayyoon hin beeka waaqayyoon fayyisaadha gooftaan keenya abbaa jaalalaati obsaa waaqayyoon eegas hin jedha saba waaqayyoon illee cimaa isaa Yesuus fuudha haleluuyaa. Nama waaqayyootiin immoo gooftaan keenya nama waaqayyoon nu as nu fide salachaame dadhabe naan jedhan waaqayyoo gaaf tokko kootu naan jedhan ani sin dhufu siin kadhadha naan jedhan yoommoo namni sin dhufu jedhan kaadheen isa fuuldura kanatti namni garuu hin salphata dhibee keetti waaqayyoon dhoksin nama dhokfatu malee namni maal sii godha qullaa keessi hima malee homaa siin godha waaqayyo garuu siif dhoksa.
kan namni si keessa kaa'es kan seexanni si keessa kaa'es waaqayyoon hin baasa. Ani saba waaqayyoo nama waaqayyoo waaqayyo si eebbis ayyaana isaa siniif haa dabalatan akka nama saba waaqayyoo na eebbistan barbaada. Carraan na geessu waaqayyo sinis haa eebbisu eebbaa gooftaan amanamaadha abdadhaa waaqayyoon yeroo tokko nan raafadhe dubbachuu inni sun jedhe hojii nan hafe nan deeme hojii tokko chaayinaadha. Barumsa nama barumsa qabu malee hin qaxaru jedhan. Maashiniin beektaa ammoo jedhee maashinii lamaan beekan jedhe. Wuy ati barumsa kutaa fudhanii qabdu rennan hin qabu jedhe. Innaan injaan tokko isaaniyyuu kana jedhanii ati nama barataadha hin qabdaan jedhe. Dookumentiin qaban jedhe. Dookumentiin koo Yesuus isin kana keessa ani waaqayyoon qaba waan ta'eef kana deemee isin kana keessa nama akka caraba kan jedhe. Jennaan akkamittiin taaree isaan akkas jedhanii naan jedhe. Intaa kan keemoo kan kootu taaree ilaallaan jedhe. Inta inni nama shan taaree. Kazani arikai hotu naan jedhe. Maal beektaa naan jedhe. Singilii babal'uuki naan beekan jedhe. Barumsa ammoo qabdaan qabuun jedhe. Kostar jedhe naan qabuun jedhe naan hotu baqqaa naan jedhe. Naan qacaara waaqayyo Yesuus qabataan. Akkas jedheeni ijoolleen dookumentii barbaadan jennee ati dookumentii qabdaa naan jedhe. Waaqayyo koo nama barate bichaaf dubbata anaafis dookumentiidha Yesuus kolbe. Amma kun hojii sadaffaa hojjechaan jira waaqayyo galanni isaa ga'u abbaa dookumentii namaa ta'a baratanii barnootatti korreeyna Yesuusin korraa isin yeroo hundaayyuu. Yesuus qabatanii warri dhaabbatanii mootumaalee mo'antan. Baay'ee kan nama ajaa'ibu isheen dura HIV qabdasin jettu gaafa itti dhaqxee ilaalamtu jiru itti deebite. Jiru maaliif yeroo hunda kanaan dhaadatan jette. Kan jette narraa baasetteen anuu nan ba'a koo Yesuus biraan naqan jedhee du'aan dhaqi malee naan jette. Waaqayyoon koo ijoollee isaatiin falmaadha maan taatee ati sobdee naan jette malee kan immoo gochaa waaqayyootiin. Dura irratti atiin fudhanne naasaan akkana jedhan. Dura naasaan HIV qabdaadhaan atiin simanne. Hin fudhanne surbeechaan natti dubaree amantii akkasii ol kaas amantiin kun keessa kee hafu. Eddas iddoo shaqattee hin jiru jedhu. Jiru naan jedhan. Ijoollee fide Yesuus.
waaqayyoon galateeffadha. Yoo rakkattanis waaqayyoon galateeffadha. Isaadhabamu wantu ani wayyaa tokko waggaa tokko uffadhee waaqayyoon galateeffadha. Maalirraa godha bututtuu qayyaratti ilaali seenaa Yesuus geeddaree ilaali malee. Dhukkubsattee yaachiste haati keessa abbaan keessi gatan garuu waaqayyo sittaasa karaa nama tasheetiin akkasumaan jedhan nama wayitti durbuma kiyyatu waan hin taane narrattaase dhugaa waan hin taane gochaa koo miti waa Yesuus adin narrattaase girdis callaas kan foodhu Yesuus si qofan jedhee abbaan manichaatti akkasin jedhanii naan jedhe callaaf girdii kan foodhu Yesuus hin jedhee isa argee ija isaa yaabanuuf hin jedhe isaan argee immoo sobaanaa ta'u abaaraan abaaramaa ta'e garuu nan abaaraan jedhe ija isaa waaqayyo yaadamsu ija koo immoo yaabanuuf jedhe kazaan isi bakka wangeela beekta waan ta'eef akkasin jedhine dubbifadheen beekuun jedhe garuu nan nagaa nan baradhasin jedhe inni nama waaqayyooti dhiisii nan jedhe nan dhiise garuu waaqayyoon akkasan jedhe yaa waaqayyoon jedhe gooftaa dhuguma yoo cillima uffatee namni natti seene cillimaan mana koo seeni yoo cillima uffatee immoo namni sun immoo dhuguma sobanii jedhan cillimaan mana isaa seenin jedhee nan bo'e dhugaa waaqayyoo gaafa san bo'aa buleen nama sabaaree ofii kiyyaafis gaddee mana waaqayyoon dhaquun jedhee nan hafe charchiidha. Boleettiin korree arraan jirtu dida deemte malee ishiitti illee ni madhee mucoon akkas jirti amma jiraachuus dandeechasi. Akkasumaan jedhani ani gaddaas mana waaqayyoon dhaqu gaaf tokko nan galateeffadha gaara tokkoon immoo waaqayyoon gaddisiisaan deemuun jedhe nan hafe gaddumti aduu kamiseeti hudii galgala torbee roobni wayii roobaa ture mitiire amma ibiddi kun qabate dhugaa mabraatiin qabatee barri nama sanarraa gubatee mana kiyya yoo qabu qaxxadee dhaabbate. Yesuus lallaba addaa lallabaan biyya fidaa. Galata cimaasan haleluuyaa. Dhuguma yoo cillima uffatee namni natti seene cillimaan mana koo seenin jedhe mana koorra geessetti ibidda dhaamsite waaqayyo galanni siif haa ta'u jedhe waaqayyo galateeffadheedhaan mana kootti deebi'ee jedhe saba waaqayyo. Waaqayyo bara kee jireenya kee haa eebbisu. Yaa fi maqaa Yesuusiin eebbifamee dhugaa roomsa bara kootti dhaqe. Dillee bidaa Yesuus.